hidha akka rabbi nama hidhuu taa'u gaashiree akka rabbiin itti nama galchuu taa'u kan mootonni addunyaa tokkollee itti nama hin galchine mootonni addunyaa itti nama hin galchine hanga fedhe haa ta'u qixaalli addunyaarraa akka fir'aunaa hundi qixaalli isaa qixaaxa rabbani isaa hagee'u dilootaa akka rabbiin jeesaa'i bashaqaalaa kanaafuu shabaabigee yoo irraa dhuma jiraatan taatan rabbiin quraana biriidaa keessan inna sharra dawaabbi inda Allahi assummu al-bukmu alladhiina laa ya'qiluun inna sharra dawaabbi irra badaa wanni miilaan dachii tanarra deemuu eenyu jennaan nama osoo waan dhagee'uu akka dhageenyee ta'e assummu duuda agurraan dhage al-bukmu qaabaan khayrii naasu haa ijasaatiin akka dhagan irra badaan nama rabbi biratti kana dhageenya yoo niifi isiniin jaan dhageenya shari'aa jechuun hundinuu dhagee laata ejjennoon kaayyoon teenya amantaa islaamaa jaarraa amma jirru kana keessan itti gaafatamni eenyu yoo niifi gartee jenne har'aa duraa ani tokkoffaadha ha itti aanu tokkoffaan itti aanu ammaasu ani tokkoffaa isin lammeeysa anis tokko isinis tokko yo tokko ani tokko isin lammeeysa dajaan isin darajaan teessan gabbuutuu jechuudha darajaan teessan amantaa islaamaa tanarraa gabbuutuu jechuudha akkasiin kanaafuu baatii darajaa qabdu keessa jirraa guyyaan kun guyyaa Arafaat nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam soomana guyyaa sadiirraa gaafatamnaan didii amata fayyaan namarraa buusa gartee jaansuun nidaa kanaafu hawaasa keenya akka gartee hin dogongon shabaabni keenya kun gizii amma keessa jiru ogguu addunyaan guddattuusi ta amantaa islaamaatiin guddifnu ni guddifnaa ta amantaa islaamaa kan xiqqeessitu immoo akka isii jirtu jalayyaa gaafa nabiin keenya jiran alayhi salaatu wassalaam maayilummaan kun faanu jiraatuun turre yommuu azaanaa haajaman meeqoo azaanaa maa jaaniin ka sagalee qabu keessaa laalanii bilaal ibnu rabaa billaa roobaa ati allaani jaanii billaa roobaatti godha bilaal ibnu rabaa jedhuun billaa roobaa jechuu godha jalli roobaa jechuu dadhabnaan rabaa godhan malee eenyu sagalee qaba jennaan ogguu azaantasan bilaali gadhechuu ogguu hubatan bilaalata isii kanaatan teknooloojiin guddatte yommuu ni bi'e guddinni teknooloojii ta diiniin wal qabattee deemtu qabneeti deemnaa teknooloojiin guddatte yommuu ni biyyallee bayan teenya keessa muuziqaa fuudhu jaabbaa jettanii immoo bineensa guddaa baajaajiin makiinaa keessa taa'usammaan san addunyaan guddatte yennee yommuu sanicha keessa kee muuziqaa mataa dirgii borgodhaaya shabaabni keenya mataa waliin qabatee nurra isinii wal beeka biyya teenya tana keessa zinaan akkatti hin ballanne akkamiin goonaa biyya teenya tana keessa akkamitti hawaasummaa harkaa qabnudha haganda taawalaa birraa lakkisii'u ijoolluma teenya shabaabuma kee shamarranuma kee akkamiin muuziqaa tana akka itti ajooytu goon akkamitti isaan akka salaata salaatan goon akkamiin mataa walii qaban akkamitti akka ilaalli gartee nun laallanne goon jennee waan harkaa qabnu amantaa bareedaa namni nurra akka jeeru ta'a qawmanni osoo qabatanillee wayyaadha hallayyatti isii gaddeerguu barbaadan kan manni keenyaa kiyyaan sa'aa korkichaan layyaa seene namni sadii haasuun dadhabneeyya maal malee tokko hakeessaa foon fedhuu jira malee lama yogguu sa'aa ol harkisan tokko maalum qallee jedhee gadhiiba lamatti layyaa keessatti sa'aa korkichaan layyaa seene namni sadii haasuun dadhabne tokko hakeessaa qalachuu fedhuu jira malee hiidhaan kanaafu nuti gaafa olomaa'ii teenya biraa dhabame gaafa nuti quraana biraa dhabame
gaafa gartee nuti shari'aa teenya shari'aa islaamaa nabii keenya alayhi salaatu wassalaam tokkoon keessanii namallee hanga ana jaallattaniin jaartiirra ilmaanirra ummii keeysanin aabboo keeysanin wannaasa ijma'i nama hundarra hanga na jaallattaniin hin amanne jedhe nabii keenya alayhi salaatu wassalaam umarii jire jeeti saabaa eega kana taate waa hundarra siin fedhe jee tiyya takkittii tanarraa siin ka'u malee waan tanan ta'e homaa gudii nagatee jee hundarra siin fedhe jee takkittii tiyya immoo yoo dubbiin jabaatte an takkittii tiyyaanumaan fiigadhe jee umar in lam tuqaddim nafsi alaa nafsi yoo nafsee tante nafsee tiyya nafsee teetirra hin jaallatin hin dursin ati namanne jee namaan dura al-iimaan al-waajib iimaana dirqama godhamaati waa namanne jee umar hokkuma kan osoo turin wallahi al'aana anta ahabbu ilayya hatta min nafsi ufirrallee ammas jaalladhe jee ufirrallee faqaala nabi alayhi salaatu wassalaam al'aana yaa umar iimaanni barbaadaman arra bakka geeyye arra dhiira taatee jee atoo ka'intalli lubbuu teetirra sibira jaalattu kun tokko tokko jira bara kakatee wallaahi lubbuutii jarraan sefedha baatu kakaju asma keessa jiramtu kakatee san akkamitti intalaan akkas jedha lubbuu teetirra akkamitti intala beekta silaana dirra fedhuu qabda malee amma jiru jettanii na kakatee edaa dhufee dhufee jira akkamii bakka intala giyya namni sadarkaa maallaquma kana yoo rakka hattu jedhe kamaallaka bakka sadda barsuutiitu jedhe maallaquma kana wanni kana hunda ragaanuu ta'u wanni waanii nan jee kanarra ragaanaa ta'u namni kun eega amantaa kana nabi sallallahu alaihi wasallam akkana akka jaallatu ta'e mee hangam takka jecha nabii keenya alayhi salaatu wasalaam hadiisa irraa barannee mee hadiisa meeqa mataa keessaa qabu jecha nabii keenya alayhi salaatu wasalaam egaa namni tokko yommuu nama tokko jaallate waan namni san qabu qabaachuma qabu waan namni san qabu qabaachuma gartee qabu kanaaf shabaabni keenya jabaallee baatii tanaa kabaja guyyaa namni kun kabajamaallee ta'u gizee hunda ramadaana irraa as baane ramadaana keessa waan rabbii waywaataa baane ni beeyna ud'uuni yastajib lakum nakadhaa isiniifin qiibala waan isin barbaadan isiniifin kannaa nakadhaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa jedhe jaalala amantaa teenya amantaa islaamaa kana namuma amantaa tana keessa hin jirreetu gamarra yogguu taa'ee gaabbee gaafa yogguu amanee asseen waan amantaan tun taate nama santu nurra beeku mee ilaali namni tokko yogguu amantaa qaba salaatullee ni salaata sunna salaata wahuma barbaadamu hundanuma godha namni amantaa islaamaa yogguu ni beeku lakkuma keenya kana arguuni daandaawaati daandaawaa maali woo akkam taate jennaan kana biraan oolu biraayin akkana ta'e kana maanja kan bira jalqaba amantaa keessa dhalatee na guddatee haadha abbaan isaati islaamaa kana shariigeetiin akkana daandaawee osoo naati jajjabaa taatee osoo naati ogguma didatti ibnu khay namamma deeggatta shahaadaa qabatee bira teessee asuma salaannaa taa'e lakkuma juun edaanuu arma salaatanis ni taa'ee jirraa bare eenyurraa bare sumarraa bare simoggaan osuma salaatu jurii salaattee jettee haateeti fiigni taa'ee fiigi subhaanallah nama ofirraa yaada ifiddoo itee midhee kamiti hay lakkuma juun bakkaa dhabama namtichi akka kanan taane shabaaba kee shamarran tee abbootii tee waan amantaan islaamaa calaqqisu beekma nama bakkattii kana taa'u haqeensi isaa nyaleen kun hanga takka dheeratee harma keessa taa'u jiru maal jettaa yeshii jettaa taaddee jettaa namanni muudumtiin kun eegaa amantaan islaamaa bultii afurtama khottee keessaa olin dabriin
rifeensi ambarroo funyaan jalaa bultii 40 waliin dabriin kabobaa jalaa bultii 40 dabriin kanaannoo qaama olmaataa bultii 40 waliin dabriin daangaa wadhee bakka sanidhaa achiin duratti eegaa ol tuqabe qeensi nama tokko bultii 40 kamiidhaa fi argaa kubbeen harkaa miilaa ol dabruu qabu eega jedhe kaan qiree kanyalee kana itti dhiisuu hadiisee jiru barasuma taa'amme ammaas jiruun hin ta'u maangoo diyyaa godhaniin sheekaa jeejanii gabbaaniituma dura godha hanga udiyyaa galanii namni udiyyaa godhu deemu qeensa birraan jiru baatiin tun dhalannaan rifeensa birraan haadha rifeensa hunda rifeensi tokko dabbasaan takka alaa addatanii takka dheeraa keessaa addatanii dabbasaa dheeraa keessaatii fiitaa magaala jedhatan suniis ka takka buruun hin ta'u baatiin tun dhalannaan kanaafuu yaa akhi olumaa jalaa mul'annee hadamni keenya jannata ta'u wanni nuti addunyaa tanarra dhufnee rabbi gabbaru waa qarabuun ilmii barachuun caaltuun dalagaa maaliyoonii biyyaan ta'allumolee wanni shayxaanii itti ga'uu dadhabe ilmii barataniiti ikhlaasa shayxaanii tuquudha dadhabee jira kanaaf shabaabni keenya har'a eessa jira shabaabni kaleessa dabare maal dalaguu turani shabaabni ammaa maal dalaga bal shabaaba jechuun suuratul kaaf keessa yogguu rabbiin irraa haasa shabaabni shabaaba jajjaba amantaa islaamaa keessa sadarkaa qaba nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yogguu jihaada dalaga arri addaadde tana gizee qalama gurraacha qilee itti dibaaya yogguu jihaada deemu qofa mee sadarkaa dardarri jiru laal dardara bakkeessuudhaaf manguddoo tana ifitti baajee qilee ifitti banii yogguu dirree qabsoo dhaqan ummanni kaafirtootaa yogguu kana mataa aslaala mataa hundi gurraachaami warri arra as dhufe hundinuu dardara fannajaa annajaa miilli isinaa baasu waliin jaa warri arra as dhufe hundi dardara bakka kana wal ga'e ummata tasaanii irra kaayyatin deeysaa'i rifeensuma kana gartee mata waan gurraattii kun jaratti kan godhu ummanni olamaa bakkattii kanatti keeyyamsiisa gizee dirree qabsoo deema ammoo ijoolleen ammaa matuma kana as diimaa godhan asii adii godhan achi gurraacha dhiiga ijoolluma guyyaa hiilaa dhakaan baanaame ganaadha suuraa fardaa kana suuraa bakkattii gadii kanatti gana magaalaa baadiyyaan achi ejjanii kaqaraa footoo hooyaa ta akka ummataata ni maraatani waan gaafa kaani ilaa ammallee magaalaa baadiyyaa yogguu dhiibne maal bakka amantaan islaamaa kana nuna jedhu footoo ka'ee tokko tokko jaartiidhaa wajjin beekuu kan gubbaadha ifi qabee akka waan nama garsiifachuu deemuu qaa bulloo tiyyeeyye sa'iitiin muutammoo namaaf muuta dhalaan takka takkaa jira ta'ii immoo isiirra footoo sii dhiibne jaartii namaati immoo maali amantaan akkana dhalaan barfooni foon lafa kuunaan allaatti intalumachi jirtu gubbaa jirtu sani achirraa gad argifatanii mootuun hin taatu jedhanii guyyaa kaan magaalaa keessa yogguu dhufan tanaa qabi qabu laal jaartuma namaa ba'a amantaan islaamaa mana keessaas nu'e alallee nu'e nullee nu'e namallee eegaa nuuf jedhe sammuu teenya nu eeyde sabakka tuqamne nu goote qabeenya namaa akka gartee walitti hin fuune nu goote kanaafuu shabaabni keenya waan malama gurraacha sanii takka ufitti hin dhiibu adeemsa shari'aatiin waan wal faalleessu akkan dhufu guyyaan nu fuuldura jiru guyyaa guddaa iida jechuun fazkurullaa fi ayyaamin macduudaatin guyyoota beekamaa keessa rabbi zakkaraayi أيام التشريق ويا إذا مود ويا سدي أيام أكل وشرب وذكر الله تربي ناتني نغني كيس ربي سكر أيام التشريق يجون تشريق يجون ما كوكوي فنا يجوي خمسة تربي فوق كيس كوكوي فتني خمسة إذا كلاسا ما جاني ممكن ترتي خاطر خكانسا
jechuu jaanii immoo maal jaanii jejiis ni jaanii jejiis foon haadarra kaayan abbootiin keenya duratti addere biyyoo dhaqanii magaalaa guddoodhaa bitanii haadarra nu kaa'u turan abbootiin keenya ammaasii soogidda daaqaniiti akkanatti itti diban akkana ijoollee amma firiyyaa jira maaltu sina qaawwata amma firiyyaa keessatti ol guudatta torbii foon goggoifame keessa nyaatuu jedhu guyyaa kun amma duratti itti beekan dhiida magaalaa deemu footoo qabu saambuusaa walii garagalchu muqasxas walii garagalchu halkan sandaatti amarsaa bulu dhalaadhaan walii rarra'aa bulu akkam guyyaa gammachuuti dardara bira guyyaa in sobe momuka guyyaa irraa aruusa jaa huccuu waan qaban xuluk huccuullee kaayyachuu numaatiif kanuma footoo tanaafi tadhalaa tokkoo fi takkaa waliin ala waliin ejjatan amma naabee bineensa taate baajaan keessata kana dardara kee ganda gandan waliin guddaa waliidhaaf ganda gandarra walirra jaarama ganda gandan isin keessaa hattuu akka waraabeeysaa hoqoqu deemu amma tokko jira hoqoqu matee aboo maatu hoqu deemta ja'a ganda keessan mataa walii qabadha nama gandee muuziqaa gandaan dara maali boo ati yaa gaafadha tu namantaa ga'e hawaarijaan magaalaa tana guutee jiru hawaarijaan magaalaa tana guute haabaa daran warri gandee maqaa sana biyyaa himatee deemu tokkos daran warri olomaa shi'aatan tuulaa aqiidaan qabu kana jaarsa juusan warra qoboo kaayyachuu naraame juusan warra akka shi'irii raayyaa baaj akkasuu naraame juusan tokko guyyaarraan dhalataanii gartee ammas ganaadha dhufaatee hamaal nuuf dhufuu sanan hin beeku ganaadha walii dhagan yoo addunyaarra waliin jira kanaafu amantaa tan olomaa moggaa dhaabbatee namni ni jirraa walii jechuu qabu silaa isinii kanaqa warra amantaa ofii eeggatu rabbii isinaa godhu warra amantaa ofii eeggatu rabbii isinaa godhu laan amantaa waan qaali waan maallaqaan bitanii waan gosaan bitanii aqiidaa teenya jabeeffannee amantaa teenya jabeeffannee biyya teenya eeyne waliis gorsine nasiyaa walii dhaabne hara salaata ka salaata hin qabne ol qabaasaa ka qofoon isaa akka malee qofoo ta'e sirreeffadhu jechaanii sunnaa gartee areedaa haa ta'u sunnaa gartee akka jallaabiyaa haa ta'u wal golfannaa yoonii mideemne alaaqa waliin gallu ta'a yooma waliin golfanne ta'a yoonii fi abadiina jiru kanuma wallaalee dantaasaati waliin jedhe akki kun amantaa islaamatti nu ajaja addiinu hojayaka addiinu annasiya diini jechuun nasiyaa yaaduudhaayi diini yaqqasimuudhaa qismayni diini bakka lama qooda diinul jazaa'i wa diinul amali jaa دين الجزاء ودين الأمل دين الجزاء كم مالك يوم الدين يجوزون دين الجزاء يعني مالك يوم الدين موتي ويا جزاء ويا غلط قلبهم في المنامة دين الأمل روحا الدين النسيا ديني كن دين الأمل يعني إيه نبينا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يقبض القرآن ربي نسيايات نبي نسيايات كتابة نسيايات نمو